aadaa Oromoo keessatti ilmoon namaa kun uumama hundaaf bakka kenna, uumama hundaa dhageeffata, uumama hundaa sirnaan ilaalaa nagahaan jiraataa jechuudha. Misooma inni jennu, diinagdee inni jennu kun kana keessaa baha, kana keessaa dhalataa jechuudha. Yoo uumamni hundi nagaa qabaatan kana gochuu beektaa seera raammoo raaratti jedhee raammoo ijaan mul'atuuf ijaan hin mul'anneefi seera tume, seera mukaa mokonnoo jedhee seera bosonaa fi bineensa bosona keessa jiraatu, kalafa keessa jiraatu dabalate, seera dheedaareeraa jedhee yookiin seera maddaa margaa jedhe seera bishaanii fi waan bishaan keessa jiraatu kana hunda uumamaaf bakka waan kennuuf yoo kun hundi eegame misoomni jiraa jechuudha. Yoo kun hundi eegame diinagdeen jiraa jechuudha. Ilaalchi Oromoon diinagdeef qabu isa kana nama sadarkaadhaan qooduun hin jiru gadaa keessa, nama gartuudhaan ka adda qoodu kun gadaa Oromoo keessa hin jiru beektaa. Warra olaanaa, warra jiddugaleessa, warra gadaanaa gabaabaa dheeraan yookiin warra akkasii gosa gadaantuu gosa olaantuu jechuun hin jiru. Namooma irratti ijaarame gadaan kun. Nama miti bineensa kaaniifuu jenne miti namooma irratti ijaarame waan ta'eef gadaa keessa wanni akkasii hin jiru jechuudha. Sirni burjaazii sirni akkasii kun gadaa Oromoo keessa aadaa Oromoo keessa hin jiru. Nama kamiiyyuu ta'e gosa kamiiyyuu ta'e biyya kamiiyyuu dhufe aadaaf duudhaa Oromoo kana barbaada jennaan lakkii ati gosa kanaa gosi kun gadaatti makamuu hin danda'u jedhee ofirraan deebisu. Sirriitti hubatamuu qaba. Magaalaan Finfinnee teessoo bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa akka taate heera federaalawaa dimokiraatawaa Rippaabilika Itoophiyaa keessatti tumameera. Kana malees immoo magaalaan Finfinnee handhuura naannoo Oromiyaa waan taateef magaalaa guddoo naannoo Oromiyaa ta'uun tajaajilti. Akka biyyaattis darbee immoo akka gamtaa Afrikaattis teessoo gamtaa Afrikaati. Gaaffii abbaa biyyummaa magaalittiin wal qabatee immoo Oromoon kaasu warreen hin jaalannee jiraatanis ogummaa gaggeessummaa tooftaa fi bulchina qabuun magaalaa Finfinnee afaan Oromoo gaafa dubbatamu jibbiturraa manneen barnootaa afaan Oromoo keessatti hundeessuun danda'ameera. Barattoonni kumaatamaan keessatti baratu, barsiisonni kumaatamaan lakkaa'amanis keessatti barsiisuu fi barsiisuu eegalaniiru. Ajandaa keenyaanis Finfinnee keessatti afaan Oromoo eessaa garamitti dhimma jedhu irratti jiraataa magaalaa Finfinnee kan ta'anii fi ilaalcha jibbinsa Oromoo irratti ka'u qajeelchuu fi akka sirratuuf waltajjiiwwan gurguddaa irratti qabsaa'uu fi haasaa jajjabaa haasa'uun kan beekaman Paaster Mallasee Wayyeessaa qalbeessaa Takkaalinyitti dubbisee akka itti dhiyaata. Magaalaa Finfinnee afaan Oromoo itti gaafa dubbatamu namni gaggaragareetu nama laalu keessaa amma manneen barnootaa hundeeffamaniiru. Manneen barnootaa hundeeffamuu qofa miti ijoolleen Oromoo afaan isaatiin barachuun irra ga'ameetiin jira. Jiraataa asiitii jijjiirama kana akkamitti ilaaltan meessin? Magaalaa kana keessatti dhalatee kan guddate abbee kooti. Abbeen koo gaafa asii baqatu Arsiittan dhaladhe. Duraan dursee asitti ol argine sagantaa kana qopheessuudhaaf dubbachuudhaaf carraa waan argane Waaqayyoon galateeffadha. Lammaffaa immoo carraan kun akka dhufu afaan kanaan lafa kanatti akka dubbannu mataa keenya ol qabnee akka deemnu bitaa mirga dhaabbatanii warra wareegamaniif kabaja guddaan qaba. Namni hundumtuu gaafa carraa kana argatee asitti hojjetee nyaatu afaan isaa gaafa haasa'u carraa hunduma argateef duubatti garagalee waan ilaaluun irra jirutu jira. Tokkoffaan maali? Lafumaa ka'ee hin dhufne kun abbootii duubarraa qabee paarlaamaa dhiisanii warra bosonatti qabsoodhaaf galan Waaqoo Guutuufaa, Jeneraal Taaddasaa Birruufaa ulfina guguddaa dhiisanii warra du'an jechuudha. Warra wareegamanii asiin nu ga'an kabajuus isaan yaadachuus galata guddaa isaaniif kennuutu nurra jira. Lammaffatti aansee magaalaa kana keessa jibba Oromoo guddaatu ture. Jibba guddaa maalumaaf jibba? Sodaadha. Tokko waan godhe beeka kanaan dura. Seenaa duubaa waan godhu akaakayyuu abaabayyuu isaatiin waan hojjetame waan beekuuf sodaa waan qabu jibba qaba. Lammaffaan immoo ayidooloojiin itti guddate inni dhagaatti guddate sammuu isaa xaxee maaliif akka jibbiyyuu beeku calliseetuma jibba. Kun hundumtuu darbee har'aas ga'uudhaaf irra caala immoo jijjiirama kanarratti yeroo jijjiiramni dhufu jechuudha. Gidiraan magaalaa kana hojjetame baay'eedha. Lafa fudhachuudhaaf seera tumu Oromoon asitti akka mana ijaarratee hin jiraanne lafa isaatirraa hin buqqisu afaansaa aadaasaa waan hunduma isaa cabsaniiru. Qabsoo ijoollee isaatiin dhiiga isaa jissee lafee isaa cabsee lubbuu isaa wareege immoo xinnoo fooyyessee ture. Gara duubaatiin siyaasaa jira bara moototaa jechuudha. Dhufee immoo dargiirra wayyaaniinis bara dhufte immoo waan goote beekta. Bara 1997 qinijjiitii isa jedhamu lubbuutti fide. Gaafa lubbuutti fidu Oromoo Adaamaarraa buqqiftee Finfinneetti fidde. Achi gidiraa biraa immoo fidde maastar pilaanii itti. As keessatti wanti irraanfatamuun irra hin jirre 1993 1997 2002 yookaan 3 yoonni dogongoruu baadhe wareegama guddaatu kaffala. Magaalaa Finfinnee kana keessatti irra caala maastar pilaanii yeroo dhufu baadiyyaarraa hamma magaalaatti Booranarraa hamma Wallaggaatti Jimmarraa hamma Harritti Oromoon balbala shanuu asitti dhumee jira.
cabee jira, du'ee jira, mana hidhaatti galeera, kun biyya gadhiisee badee jira. Yeroon isaa ga'ee immoo jijjiiramni kun dhufe jechuudha. Jijjiiramni kun gaafa dhufu Qabsoo yeroo san godhame kanatu jijjiirama ammaa kana dhale. qabsoo duubaan ka'etu jijjiirama ammaa kana fide. Nu amma eessarratti argamne qabsoo warri duubaa wareegamatti kaffalee dhufee biqilee gaafa ija godhatu achirratti argama. Carra qabeessa jechuudha. Garuu carraa arganne kan akkamitti itti fufsiifna duubarratti dhufuu dandeenya. Kana garuu dagachuun nurra hin jiru Gama jechuudha. barnootaatti tasaa dhufu Oromoo dhumti magaalaa Finfinnee keessa jiraattaatii ture. Ijoollee isaa afaan Oromoo barsiisuudhaaf hawwaatii ture. Amma garuu carraa kana argateetiin jira. Kanaan dura afaan isaa barsiisuu miti taaksii keessatti afaan Oromoo dubbattee hin beektu. Afaan Oromoo taaksii baasii keessatti gaafa dubbattu hundumtuu fuula isaa garagalchee hirrifata namni. Mana kaaffee keessatti dubbatu jijjiiramuun kun egaa dhufee booddee namni baay'een afaan Oromoo barachuudhaaf tattaaffachaa jira. Lammaffaa immoo manni barumsaan kun dhaabbatee Oromoon hundumtuu ijoollee isaa garanatti fidee jira. Oromoo duwwaa miti namoonni tokko tokkos warra afaan Oromoo baruu jaallatan ijoollee isaanii as galchaniiru. Carraa guddaa argatee barsiisaa jira. Kanaaf immoo barumsi kun akkasitti manni barumsaa kun dhaabbatu akka ijoolleen Oromoo afaan Oromootiin baratu aadaan Oromoo akka dagaagu warri magaalaa kana bulchan ga'ee guddaa taphatanii jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaas irra caala immoo adde Adaanech Abeebee fi kaabineen isaanii warri isaan jala jiran ga'ee guddaa taphatanii jiru. Mana barumsaa kana dhaabuu duwwaa miti. Mana barumsaa dhaabanii ijoollee uffisanii asitti nyaachisanii baasii ittiin dhufan ramadanii nagaadhaan barsiisaa jiru. Garuu manni barumsaa amma ijaarame kun gaadhaa ga'aa miti. Mee odoo garasitti nufiin duratti qabsoo akkamii gaafate ture gaafa laallamu uummata Oromoo jibbu gidduutti bifa kanaan manneen barnootaa afaan Oromoo gaafa dhaaban kana qofaa miti afaan Amaariffaas kan baratan keessatti afaan Oromoo jira. Kanaan wal qabatee amma gaafa alaabaan bahu gaafa faararuun faarfatamu chaalenjoonni turaniiru. Kana cabsuu dhumti mataa isaatiin dhiibbaan qabu ture. Kana danda'u dhumti sun iyyuu akkamitti ibsamame? Chaalenjiin yeroo san ture chaalenjii guddaa ture. Maalirraa ka'a? Jibbi alaa duwwaa miti. Warruma barsiisan barsiisota tokko tokkorraa ka'a. Bulchaa warra mana barumsaa bulchan warra siyaasaa keessaa ka'a. Indoom yeroo tokko Qirqos keessatti የቂርቆስ ወጣቶች ማህበር jedhamu sirritti ilaalaa jennee turre. Biiroodhuma mootummaa keessatti kun akka hin raawwatamne guruppii uumanii feesbuukii bananii Addis Katamaaf Qirqos waan kana taphachaa turan. Garuu namoonni keenya maal godhani karaatti dhufeen hin deebifne. Baay'ee karaa bilchaataa fi ogummaa guddaa fayyadamanii jiru. Akkaataan dhufaatii isaa waan biraatiif si kakkaasa. Lafa keetii irratti, aadaa keetii irratti, handhuurri abbaa keetii kan irratti awwaalametti, qe'ee keetti afaan keenyaa sooftuuf afaan keen baratu miira keessa si galcha waan biraa keessa. Anis dubbadheen ture yoo ilaalte miidiyaa irratti walii gadi naanna'aa ture. Lafa keenya jaallachaa, qabeenya keenya jaallachaa, afaan keenyaaf aadaa keenya jibbitanii akkamitti waliin jiraanna. Wanti kun iddoo ibsa jedhe. Garuu maal godhanii hin tasgabbaa warri keenya. Tasgabbaan isa baratu barsiisanii, isa walitti dhufee maaliin rakkinni keenya akka dubbatu godhanii dubbatee kaan amansiisaa kaanis seeraan seera qabsiisaa karaa gaariidhaan deemanii tasgabbeessuu danda'anii jiru. Kana yeroon sun kan ture. Garuu akkaataa dhufaatii isaa odoo deebisan badii guddaa fida ture. Kanaafuu bulchiinsaa fi bilchina guddaa akka qaban agarsiisanii jiru jechuudha warri magaalaa kana. Ulfaadhaa ammoo gara fuulduraatti amma ijoolleen keenya asitti barachaati jiru. Galmi eegamu maaliin nama maal akeeka bifa kanaan Oromoonni afaan Oromoo dubbatan gara magaalaa Finfinneetti barattoota qofa miti. Barsiisonni mataa isaaniitiin gaafa manneen barnootaa afaan Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti banamu barsiisonni baay'eedhaan immoo gara magaalaa Finfinnee kanatti dhufu. Inni kun uummata garanatti as fiduu dabalatee akkasuma immoo ijoolleen keenya gaafa afaanicha baranii beekanii sabboonummaan gaafa dagaagaatti dhufu inni isaa maal ta'e qaba. Duraan dursee xinnoo gara duubatti deemnee waan tokko ilaaluun irra jira. Dhugaan dagatamuun irra hin qabne Oromoon asii buqqa'ee jira. Kan qabsaa'e immoo qeesaatti deebi'uudhaaf qeetti deebi'ee jira. Faana isaa dhaabbatee jira. Amma barsiisonni kun dhufuu isaanii duwwaa miti. Dimoogiraafii isaa jijjiiruudhaaf kana caala hojjetamuutu irra jira. Jaris akkasumatti jijjiirte dimoogiraafii kana. Buqqisuudhaan, ari'uudhaan, seera baasuudhaan, immoo nagaadhaan, galanii hojjechuudhaan, abbaa qe'ee ta'uudhaan, sabaaf sablammootaan nagaa wajjin jiraachuudhaan, aadaa ofii guddisuudhaan, mana barumsaa baay'inaan banamuutu irra jira. Inni ammaa kun ga'aa miti. Innootu baname kan Oromoo. Irra caala immoo magaalota jidduu lafatti sarbamne, lafatti cabne, lafa waan baay'eetti ta'an irratti fakkeenyaaf maqaa kakkaasuun ni danda'ama. Piyaasaa jedhamee kan waamu birbirsa gooroo 6 kiiloo 4 kiiloo warra jedhamu kana Qirqoosiin dabalatee markaatoon dabalatee manni barumsaa achi keessatti barsiisuu duwwaa miti. Kan of danda'e manni barumsaa afaan Oromoo banamuutu irra jira. Lammaffaa immoo axirii kana keessa yoo deemtee ilaalte barataa baay'inni barataa fi manni barumsaa waliin madaale huccuucamanii baratu baay'eedha. Kanaafuu kanas babal'isuu irratti hojjetamuutu irra jira jedhee yaada. Mana barumsaa kana babal'isuudhaaf barsiisota ilaaluun barbaachisaadha. Barsiisonni kun mindaan isaanii xinnoodha.
asitti barsiisaa oolanii galgala Oromiyaatti galu. Barsiisonni kun guddina biyyaa keessatti ga'ee guddaa qaba. Saayintistiin haa ta'u, inni siyaasa gaggeessu haa ta'u, abbaa qabeenyaas haa ta'u, inni lafa barbaade ga'u ka'umsi isaanii barsoosito kan. Odoo barsiisota kana ilaalan jireenya isaanii keessa mana ittiin jiraatan odoo qabaatanii isa dhumaa carraa argannee jirra. Carraa arganne kana kunuunsinee sirriitti qabannee isa arganneef galateeffachaa wal jabeessaa isa immoo irraa hirrate kamtu hirrate kamiif dura kan gaafatamu kamiif qabsoofi kamtu fiixaan bahe kam tafe carraa arganne akkamitti kunuunfachaa maanees gochaa deema. Isa irratti immoo akkamitti itti dabalaa itti fufaa deemuu dandeenya kan jedhu kaafne namni hundumtuu ga'ee qaba. Akka jaarsa tokkootitti an ga'een qaba. Gaazexeessaan akka keetii ga'ee qaba. Barsiisaan ga'ee qaba. Hundumtuu abbaan qabeenyaa kana walitti finnee magaalaa keenya Finfinnee isee durii abbootiin keenya kan dhaaban magaalaa Oromiyaa, magaalaa sabaa sablammootaa, magaalaa Afrikaa, magaalaa addunyaa goonee agarsiisu nurra jira. Irra caalaa immoo kooriyidariin hojjetamaa jiru. Ila abbaan qe'ee gaafa qe'eetti galu qe'een qe'ee ta'a beeki. Qe'een abbaan irraa du'e qe'ee miti. Amma magaalaan Finfinnee abbaan qe'ee qe'eetti deebi'uusaa ijumaan argita waakkachuu hin dandeessu. Oromummaa fi seenaan maatii keessanii wal qabatanaan jettanii turtan. Akkamitti mee? Mallasee Wayyeessaa dhugaani. Akkamitti Mallaseen as jidduutti galee maqaa maaliif nu jijjiirame dheen gaafadha. Jaarsa waggaa 90 eessumni koo jira. Ilaa hangafni keessan guutaa jedhama. Magaalatti gallee nagada jalqabnee naan jedhe. Addis Katamaa keessatti abidda ture baroomsaan. Haayiskuulitti gaafa darbuudhaaf ka'u maqaa kanaan darbuu hin danda'u maqaa kana jijjiira jedhanii guutaa Asaffaatti deebisanii achi akkasiin baroomsan dhabne hundumaa maqaa keessan jijjiirre. Caba kana keessaa fayyinee afaan kanaan dubbannee afaan kanaan hojjennee afaan kanaan barannee afaan kanaan boonnee ba'aa galaa jira amma jechuudha. Dhaloonni itti dhufu immoo afaan kana afaan teknoolojii godhee afaan hojii godhee afaan biyyattii godhee wanti nutti agarsiisuutu irra jira. Wanti of eeggachuun irra jiru Oromoon hammataadha. Sabaaf sablammoota isaan jidduu jirus hammatee afaan isaa barsiisee aadaa isaa barsiisee akkuma abbootii keenya durii jechuudha. Guddummaa isaa agarsiisuutu irra jira. Waan nu xinneessu nu keessaa baasuutu irra jira. Nu naman dhiibnu ofitti qabannaa kan ofii goonaa hin hammanna. Waan nu jalaan tuqamne immoo qabna. Isa immoo sirriitti agarsiisu. Isa irratti yeroo eegamne aadaa keenya afaan keenya eenyummaa keenya tuffatamuu jibbamuu ijaan ilaaluu miti yaadaan nu keessa akka dhufu yaaduyyuu hin barbaadu tuffatamuu sana akka nama dhukkubsu tuffatamuun beekna warra kaanis hin tuffan namni miidhama waan beeku. Kanaafuu warra biyya bulchaniif warra gaggeessaniif warra barsiisaniif xinnaa guddaadhaaf kanan dabarsu lafa jirrutti guddummaa keenya haa agarsiisu. Saba jaalalaan beekamu saba guddaa akka ta'e hagas carraa kanaan ittiin fayyadamnu. Inni dhuma carraa argachuu duwwaa miti. Jaarraa 21ffaa kana keessatti siyaasaan harka kee akka turu waan lama qabachuu sirra jira. Qabeenyaa fi baroomsa. Aarsaa kaffallee ijoollee barsiisuu, hojii tuffachuu dhiisuu, hojii hojjechuu gadi jechuu. Inni guyyaa hojjetu galgala barachuu hin danda'a. Kunoo balbala isaa dhufee jira amma sababa hin qabu. Kaffaltiin isaa guddaa miti baay'ee tolas hin barsiisu warri kun. Guyyaa hojjechaa galgala akka baratan. Halkan waardiyaa eegaa guyyaa akka baratan dhaloota haaraa kanaaf ergaa koonaa dabarsi. Baroomsa kaafne booddee Taaddasaa Birruu irraanfachuun nurra hin jiru. Jeneraala masaraa mootummaa keessatti bulutu bosona bulee du'e Oromoon baratu gahee guddaa qaban. Paaster Mallasee Wayyeessaa yeroo keessan aarsaa gootanii ayyamamoo ta'uudhaan yaada nu laattaniif guddaa galatoomaa. Carraa naa kenniteef baay'een si galateeffadha. Fayyaa naa ta'e. Jira bitaa mirga laallatutu nurra jira. Har'a ijoolleen Oromoo doktoroonni, profesoroonni waa'ee nageenyaa kan baratti ijoollee meeqatu jira. Waa'ee nageenyaa akkamitti akka nageenyi haa mari'annu. Tooftaa biraa haa uummannu. Tooftaatti olii galluun maaltu jira tooftaa namatti olii galla jennu koottaa galaa. Nun baafne kun bara. Kana wayyaanii itti fayyadamtee jirti. Amma maali tooftaa olii galu. Afaan tokko dubbanna. Obboleessatu achi jira. Obboleettitu achi jira. Obboleessatu miidhamaa jira. Obboleettitu miidhamaa jira. Yoo tana goone hoo Oromoon waggaa 150 rakkate san 150 illee hin bulcha. Gonkumaa Oromoo harkaa eessattuu sossootu. Yoo walii galuu baanne hoo karaa sareen tolchite waraabessi seenaa. Walii galtee dhabuun keenya kun bada Oromoo walii haa galu. Yaboo waaqa laala. Yaboo lafa laala Oromoo walii haa galu. Tanaan lallaba. Galti nagaa galgalti nagaa galti nagaa galgalti nagaa warri nagaa waaree nagaa. Nageenyi haa itutu nageenyi haa bu'u nageenyi haa itutu nageenyi haa bu'u nageenyi jireenya dhala namaati nageenyi jireenya dhala namaati nageenyaa gatii kaffallee hin dandeenyu nagaa tilmaamne hin dandeenyu irratti hojjetuun ala Oromoo nagaa buufnu Oromoo nagaa buufnu Oromoo nagaa haa buufnu nageenyi waan guddaadha nageenyi jireenya dhala namaati nageenyi jireenya dhala namaati Oromoo nagaa haa buufnu Oromoo har'a nu abbaa biyyaati nagaa haa lallabnu. Fuula fi qalbii keenya gara nagaa haa deeffannu. Fuula fi qalbii keenya gara nagaa yaada keenya gara nagaa haa deeffannu. Nagaa.